Kadi jamaan ijaarsan qaba ositti neeruman jenneen asilaafuu ijoollee si bibbicuu kanaatti neeruman du'een bada malee maal jedhan waan ani jana jennutti Dhagayaa giifti Muktaar sodaan dubartee kemna keessa bahaa. Sodaan dubartee kemna keessa bahaa. huccuudha ni kaayii dhannaan si dhiisa hedhiiniin Akkamitti wajjuunaa sokkimee fudhare? akkam Shamaruma wajjinaa sok. maasa dhukkuba qaba mana yaalaa keessaa Siimeera duraallee. Kana dabalee. Jira. jechuun inni dhukkuba mana yaalaan barbaadu quraana barbaadan akkasiidha. Intalli tokko asii namatti qaraati mana koo kana namatti qaraati waa teessita qaraatu. Obsinaa wallaahi galatoome habiibti warri koo filinkinaa godhatan wallaahi rabbiin jeezaa keessa isiniif haa kaffalu harka keessanii fayyaa haa kennu yaada muraada keessanii rabbi isin haa ga'u hundi keessanu galatoomaa wallaahi isiniin ilaalaara. Siifaan giiftii dedoo isii maqaa koo hattee hoo yii muwaazat illee galatoomii. Mana yaalaa deemu. Meel tokko meel bakka deemu. Si dubartii hijaaba qabdu beektaa? Ta Qur'aan affaasde Qur'aan beektaa? Eerime. Anaan jiraata matti haasa'an. Si jira. Dhagartu. Dirqama qaba ati haafizaa kanii kan haafiza barbaadu. Ati moo Anaafi jaawar. Hakim beetu mandee munaa qabatu wallah. kee rabbii kiyyee seexaani jannata dhaquu dhala. Ani waggaa 8tti Qur'aana buusee sagal 11 waggaa 12tti usula waggaa 14tti 40 qareera. Usula 40. Achumaan biyyaa bahe. Maayilaa keessatti Qur'aana yeroo lama qaree buuse. Amma kunoo jaartii xiyya tokkorraa kaasee qaraasee buusisiiseera deebisiseera. Jaartii tokko meeqa qabda silaati jaartii si? Amma moo takka qaba. Kan ni kaanidha minoo kan itti karoorfattee jiru. Lama. Abbiin haa qajeeltu boo. Sirti ati mana keessa inni karraa qabu. Duudi. Sii beeka ree. Baaraniin kana keessaan qabdu siisuu di beeka bara. Baareen keessa jaartii qabaa? Dhugaa rabbi shooddee wayii turte barate 2022 si beeka. Amman guddadhe kaan deemaa jechuudha. Areeda baasee. Areedatti akkasii ijoolleen shamarraayyuu qabdi. Kana ooftu. Kun maan areedaa miti? Areenni asii ka'ee. Maa gura astagfirullah. Wallaahi sana soonattu bahee firraa haadha. Asirraa kan sanniin. Wallaahi ani areeda qabuun jaalladha. Maa akkookoo teedeen bira ciisa moo abbaa manaa teedeen bira ciisa. Deemee akimaan areeda akkasii maan goota rabbi jedhi. Araam aleek. Dhiira areeda isaa kana qaqqabuun faaqisuun fiin hin bareedu. Dhiira bulchulluqii akkoo qulqulluu. Mee maan goota amma areen asirra yoo jiraate akkana jedha. Yoo siidaa akkoo keetii jedhanii fidanii teerumuu malee siidaa akkoo ilaaluudha. Mee kottu mee kos ilaalla. Lee akka irraa kottu. Kan muktaara bareedduudha kan isaan bareedu. Kottu muktaara. Ayita kona duuba itaa dhime. Kottu ilaalla adda ta'e kana. Shamarri kana barbaadde kan ilaalla kottu itaa dhime ustaat. Fuula qullaa kanan ta'u boo. Fuula qullaan kun hin ta'u. Akkamii barbaadde? Yaa kunuuti labbaan manaan ni jedhamu laa. Mee
Oh, lama Muktar abbaan feeta yoo itti heerumtan abbaa manaa koo teettanii himachuu yellaatan. Amma diraaf dii kana ilmoo koo teettammoo obboleessa koo quxisuu deettammoo. Bay bay bay. Dandam. Jawwaak. Nuuteera. Warri barbaade jiraachuu danda'a gaala. Garuu immoo bicuudha namni shamarranis lama hundinuu dhiiraa reeda qabu barbaadu. Habibi hergiroon si bira yeroo halkan baaleef raftala. Dibattee bultuu. Jira. Kan namni baay'een si yaadudha. Erguro. Ati amma ataree san qabduumi. Yee rabbee dhiiran sitti fakkaataara. Wannaa qabda. Silaafu dhoksitee deemta. Abdi maasaa dhala namoon badee haasaan badeera lalu. Wallaa isaan horkatti baduuf deemaa kan ta'u. Deebii. Ati amma akkana barbaaddu ulaagaalee hundaan qabda waan shamarri qabduun qabda hundaan ni qabda. Maanni sila wanti hundi qabu. Shamara tan jedhee beekamu tan bortii hin qabne. Tan morma qal'aa. Nu bortii birriidhaan fidaarra abbaa koo. Maal jechuun? Birriidhaan dhufaara bortii ta'u qalliitti qalladdeessi. Tan bortii hin qabne. Tan mul'ii qal'oon kan gabbaa sheebii qabdu. Yoon taane. Ani dina fuudhe kuni na jaallatee waan hunda isaa wanti anarra jiru hundi isa mararee naani bar. Birrii qabda wan. Birrii hin qabu waan. An nama birrii qabutti malee nama an ofii koo birrii hin qabu dhiira birrii qabu malee neeru. Wallahi. Wallaa. Duraan jaalatti si qabdi. Gettiin adaan kooti. So dalagadhe manna qabarra wallahi bil. Bilaa shumatti akkanumatti haasa wanti. Gabaala gadda. Arrabsee si biraa baa wallahi aare jira. Wallaa abdi beekaa duna arrabsite ennaan nama bultii qabu. Na kabaji malee. Na kabaji malee. Aarsa wallahi Saaba wayinaa kan taate malee. Naa fuudhu simbidoo waadhite ennaan. Siraggadhee si biraa baa yoo ordari yoo. Arraggaxaa rakkoon qabu bar. Maataraan ilmoo kooti waan arrabse si abaareen karaarraa dabse. Quttootti buusee hin deebaanis. Eenyu ilmoo keeti ani moo. Maa mucaan koo amma keetiiti bar. Bar areeda dhabuun sana waan na goote wallahi billahi. Osoo ati durbummaan gatiin fuudhan. Wallaahi na dura kee heerume. Waggaa meeqat? Okay, waggaa 12 dura heerumteerta? Wallahi. Wallaa. Badda addaati nama guddoodha sin agarru malee. Arba'inaadha nuti warra arba'inaati bar. Akkas taanaan bakka guunnaa. Walaa kabanyu. Bajaa manguddoon isin baaranii keessaa qabdan ana malee hin jiru. Sorry. Okay, waggaa 14 dura. Laala. Bakka an akka fuudhe waggaa 14 ka'a. Mucaan kee hoggaame. Waggaa 9 Oo mataan kee sirrii daabboo dhiyeenya eegan baaranii dhufee deesse warri kee bar. ati waan ta'e waggaa meeqa? Lama qaba Akka baaranii dhufu ilmoo lama hin qabu. ijoollee sadii barra sadii qaba. Lama malee hin qabu tokkittii qabdaati. Eefanne hin beektu jechuudha wallaa taate hin beektu. Beeka maqaa warra keetii Samiiraa moo waanne? Rabbi sodaadhu Samiiraa jedhamu qaban gad taa'e. Isin Samiiraa abdii culullee moo maal abdii cululleettu sunoo? Aayi sun tabiraati. Mucaa keessa gidduma suudiittan beeku sana gadhiifatti. Kamiin ijoollee baay'ee qaba bara. Isa bakkeeti gaafataa jiru isa halaalaan argatamen si beekaa. Saanuma kaan dee'an ijoollee alaalaa sadii qaba sadii moo afur. An tokko mucaa dhiiraati qabdu sana qofan beeku. Tokkoo miti sadii qabaa bara sadii. Amma kan abbaadha siin jetti obboleessa siin jetti akkas taana amma gosa waggaa 19.
Daddaan an jettu malee indee abbaa jiraati bara guddisaa jiraatte laffa'ee. yaa Maa koosu? rakkoodha wallaahi. Maa? Yoo obboleessa jedhan bareeda laa. Tokko guddate iyyuu bara amma Amma fayyadu isa akka tokko biciicii wayii taata bara. Ijoollee ta'e? Laa akka tokko taatee maal ija koo ta'e gizee tokko tokko dubartiin ulfaa wayii hin jijjiiramti miti. Waan rifeensa hadhadhee fi firiijii ture. Amina. Amina si Rifeensa. barbaade yoo hojii si bira jiraate rabbiin inaa dabalamiin. Abdi ijoollee hojiin galchitu neergu ijoollee koo nama akka keetti kan hin neergu. Ijoollee si fakkaadhe moo sitti fokkadhe? Laa wallaahi akka eegasii miti maadri mataa murattee. Rifeensa muradhee jedhama duraan firiijii qabatanii ta'etti ture. Waa wahii jijjiiramtee tawaan isaa wallaale baara. Inni uqqattallee. Rifeensa haadee ispoortii illee eegalee seksi baakii ta'aa jira sammuu Yaa ta'etti ture. qabirii saree qomtoo qomandaan qogurraattiiti eessatti ispoortii eessatti hojjetatta. Astagfirullah. Kanallee immoo rabbii keetti kanallee Namni immoo. ispoortii Kanallee hojjetu immoo. kanumatti beekama. Kanallee immoo. Kun kan shamarraatiin tokko kun waan tokko qomandaan qogurraatti. Maaf Soofirraa baasee amma ispoortii gaggabdee hojjetu kanumatti hin beekama. eegalaa jira kaa'ama eegaluu jira garuu akkattuu sooma kana ofirra ol baase mumkin miira keessa galuu dandeessa. Hin baasin ijoolleen miira keessan galuun abbaan manaa kootii nama ispoortii hojjetu waan ta'eef.